fi abbaan buddeena du'aan akka adabaman itti murtaa'e. Jarri lamaan suuraa irratti mul'atan kuni jiraattota magaalaa Dirree Dawaa yommuu ta'anii haadhaa fi abbaan buddeenaa mucaa kana haati daa'ima kanaa mucaa kana fudhatee namticha kanatti heerumte. Namtichi mucaa waggaa 11 kana dirqisiisuun gudeedee haati mucaa yakkaa ilmoo ishee irratti gahee mana murtii himachuu osoo qabdu gochaa kana dhoksuuf mucayyoo ishee ijoollee ollaa dhorkuun mana barumsaa akka addaan kuttu taasifte. Kana malees dubartiin kun abbaa manaa ishee abbaa buddeenaa mucaa kana waliin ta'uun daa'ima kana reebuun ajjeesanii manni murtii daddacha taa'een lamaan isaanii irratti adabbii du'aa dabarsan. Sanatu seera bara hamtuu bara haati ilmoo miidhattee deessee garaa jabummaan ajjeestu keessa jirra. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa koo isin irraanfannee akkam jirtu hordoftoota Abbee Miidiyaa nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha. Inni nagaa naaf isinii kennee Waaqayyoof galanni haa ta'u nagaa nuu kennee maqaa Waaqayyoo keenyaa ol eebbifamu. Egaa akkuma isin dubbisa sooshaal miidiyaa irraan argee obboloota koo waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama jibbisiisu bara akkamii keessa jirra kan nama jechisiisu jechuudha. Haati ilmoo ishee daa'ima waggaa 11 kan isheen qabdu daa'ima durbaa jechuudha. Yaa ta'u malee daa'ima durbaa kana qabdu daa'ima durbaa waggaa 11 kana fudhattee nama kanatti heerumtee suuraa isaa irraan kan argaa jirtu. Nama kanatti gaafa heerumtu namtichi kuni hammeenya keessa darbee daa'ima waggaa 11 kana dirqiidhaan gudeedee daa'ima kana akka isheen wallaa bira hambifamtee manatti deebitee daa'imti kuni mana barumsa irraa haftee gara manaatti deebitee jechuudha. Kana kan godhe haati ishee kun huduma daa'ima kana waan akka abbaan warraa kun ishee daa'ima ishee kanatti raawwatu lubaa gartuu calliftee zim jette. Gaafa akkana gootuu daa'ima kana irratti wanti kun raawwateera. Deebitee immoo maal gootu isinitti fakkaate haati kun akkuma sooshaal miidiyaa dubbiseera kuni biiraan dubbisee hundi keessan baay'een keessaa arguu dandeessu jechuudha. Daa'ima kana abbaa manaa ishee wajjin hin taate abbaa biddeena daa'ima kana wajjin hin taate reebichaan daa'ima kana lubbuu ishee dabarsani. Waan nama dhibu waan nama gaddisiisu dhugaa Waaqayyoo dubbachuuf taananii kan yakkaa namaa irratti raawwate irra malee deebiftee raawwatte isa kan yakkaa namaa irratti raawwate dogara seeraa hin geessiin godhu daa'ima isheetti kanaaf itti nagaameen yakkaa namaan ishee daa'ima kana irra dhoksitee raawwatte deebitee abbaa manaa ishee kana wajjin daa'ima kana reebdee lubbuu daa'ima kana dabarsite. Amma garuu kan Waaqayyoo inni murtiin waan hundumaa argu inni waan dhoksaatti waan hundumaa argu argee akkasumas warri ollaallee ishee argee abbaa manaa ishee kanaa fi ishee gara mana murtiitti fidanii amma murteen du'aa jara kana irratti darbee jira. Ani gama tokkoon nan gammadee gama tokkoon immoo nan gaddee maaliif jennaani osoo duraan jechuudha duraan seerri Itoophiyaa akkana ta'e maaliif daa'imni waggaa 6 waggaa 8 waggaa 7 waan akkasii lubbuun isaanii darbaa ture yakka hamaan irratti raawwatame yakka gudeedu jechuudha baruma kana keessaayyuu daa'ima 5 6 hin ta'a jechuudha waan akkasii irratti raawwatame lubbuu isaanii hin darbama saniin booda bakka waanuma ji'a 2 waan ji'a 3 sooshaal miidiyaa kanarratti hin oowwa saniin booda namni waan yakka sana raawwate hidhaadhuma ji'a salphaa wayiitti yookaan waggaa 8 waan akkasiitti dabama saniin booda na ta'a jechuudha kanaafuu waan yakkaan lubbuun darbuu kun itti jedhamu isaanitti kan nan gammadee maal jennaan namni waa'ee kanaa yoo gaafa argee haala nusoo waan hamaa kana raawwannee boru lubbuun keenya darba waan ta'eef kan jedhanii sodaachuu danda'u waan ta'e jechuudha. Waan akkasii gama kanaan gammadeen jira garuu wanti na gaddisiise haati ilmoo ishee ilmoo iyyattee hidhattee deessee daa'ima ji'a 9 garaatti baattee akkamitti abbaa manaa har'a guyyaa keessatti dhufteen daa'ima ishee kan gudeedirraa deebitee immoo wajjin lubbuu daa'ima kanaa dabarsite. Ani baay'ee na gaddisiise jechuudha inni kuni baay'ee nama gaddisiise dhugaa wanti nama gaddisiisu wanti jireenya namaa cigaasisu waan akkasii kana dhaga'uu irraa dhugaa Waaqayyoo baay'ee nama jibbisiise jechuudha maaliif jennaani bara akkamii keessa jira seeksise jechuudha bara dhaloonni amma fakkeenya nuti waan akkasii argaa jirra dhaloonni ganaa dhalatu ganaa lafaa ol ba'u maal godha reeshi kana waan akkasii kana garaa jabeenya namni waliif mararamuu waliif na'uu dhiise jira jechuudha bakka. Waan akkasii waan har'aatii miti kan boruun nama yaachise jechuudha. Maal yoo dhiiftee daa'ima ishee kana qabattee irraa baate kan ganaa deebitee immoo lubbuu daa'ima ishee dabarsitu. Amma isheen jiraachuudhaaf lubbuu daa'ima kana dabarsitu waan dhugaa immoo ishee ergee isheen gara lubbuu ishee dabarsitutti caamee jechuudha. Dhugaa seerri kun dhuguma akkana ta'e taanaan sooshaal miidiyaa irra dubbise dhugaa akkas ta'e taanaan gaariidha jechuudha. Maaliif inni boruu namni lubbuu namaa hin dabarsu jedha. Lubbuun akkuma beekamu yeroo baay'ee hin argitu gara biyya Itoophiyaa keenya keessatti namni irra cilaa wal ajjeesaa wal miidhaa bakka waan akkasitti baay'ate jechuudha. Seerri hin jiru siqisiisa. Kanaaf wanti inni gama tokko na gammachiise waan akkasiidha. Waaqayyoo waan akkasii nurraa haa qabu. Waaqayyoo mee nagaa biyya keenyaaf haa fidu jechuudha. Wanta gaarii dhagaa hin jiru, waan gaarii argaa hin jirru. Kanuma argaa jirtan kanaa kan waan nama jibbisiisudha. Kan jireenya immoo fi nama jibbisiisu dhugaa Waaqayyoo sooshaal miidiyaa fayyadamee nama gulu jechuudha. Garuu ani waan dhaamsaa jira namoota akkasiitii dabarsaa jiru. Maaliif akkana maaliif ta'a jireenya lubbuu namaa dabarsanii namni boqonnaa hin argatu namni boqonnaa hin argatu. Dhuguma dubbachuuf horii namaa keessaa fixe namni akkamitti boqonnaa argata Waaqayyoo kan uume waan ta'eef Waaqayyoo gaafa fedha isaa ni fudhata gaafa fedha immoo hin uuma jechuudha isa bicha dhabbaan aangoo malee namni aangoo nama ajjeesuu hin qabu jechuudha gonkumaayyuu hin jiru wanta akkasii. Ani immoo wanti na dhaga'ame dhugaa dubbachuuf wanti akka viidiyoo kan nageesse maaliif haati ofii jechuudha ji'a 9 garaatti baattee deebitee ji'a 9 booda guddiftee daa'ima waggaa 11 geessee durba tana fakkaattu yeroo abbaan manaa ishii kun kan guyyaa keessatti dhufee lubbuu daa'ima kana waan akkasii irratti raawwatu galteemummaa akkasii dabarsii hin deetee immoo nyaachuu jettee daa'ima kana ajjeefti jechuudha. Waan nama jibbisiisu waan nama baay'ee nama surru jechuudha. Gara jabeenyi maal ta'e maal namni bakka bineensuma ol ta'e dhugaa Waaqayyoo nama bineensa akka illee bineensa itti irraa gorta namni bara kanaa bakka bineensuma ta'ee jira jechuudha. Guyyaa nama fakkaata waan biraatti ammoo yoo booda jechuudha. Dhugaa dubbachuuf tanan maaliif ilmoo fi akkamitti akkana gootii hangara ji'a 9 baattee haadha jechuun akkuma addunyaatittuu kan beekame kan waan hamaa ilmoo irratti raawwattu dhiisite waan hamaa yeroo daa'ima tokko daa'ima karaa irra jirtu wayii irratti raawwatamu kan dandeessite obsitee biraan dabarre jechuudha. Kun immoo kan ishee kun adduma
baay'ee mahadduma namatti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf seerri Itoophiyaa kun akka ta'u isaatiif ani baay'ee gama tokkoon nan gaddee gama tokkoon immoo nan dhiiyee jechuudha. Maaliif hojjetanii dhaloonni ganaa duubarraa dhufu kun maal taa'ame akkam taa'ame wanti aadaa jedhamu wanti safuu jedhamu dhabamee jira. Namni aadaas gateera safuus gateera jireenyas gateera maal garatti deemtu hin beeku ani biyyi tun garamitti deemte nan gara waloota deemsaa xiqqaa wayii kanaaf biyyi keenya kun garatti deemu nama wallaalchisa. Namni sun wallaalletuma ta'ee ani beekatuma callisa ta'ee hin beeku waaqayyo biyya keenya nagaa haa fidu biyya keenyaaf mi'a akkuma biyya ormaa kana seera yaa horattu akkuma akkuma biyya ormaa kana dhugaa adabbiin nama lubbuu namaa dabarsuu lubbuun isaa haa darbi jedhamee murtaa'ee darbee baay'ee gaariidha jechuudha. Dhugaa maaliif anarra namni tokko wallaa tokkotti waan akkasii raawwatee boros darbeetu waan akkasii raawwate jechuudha. Kana bara namni hafuura waan addaatiin gaggeeffamu bara hafuura nama bakka nama gadduu dhiisee namatti gara jabaatee gara jabeenya hamaa jechuudha kun dhugaa waaqaa dubbachuuf taanani waaqayyo biyya keenyaaf nagaa fidu biyya keenyaaf dhugaa haraaramu asiin gama tokkoon yoo gartanii nama argaa jirtan kana Itoophiyaan lammii biyya Itoophiyaa argaa jirtan kan biyya Saawudii Arabiyaa kana keessatti waan isaan taa'aa jiran kun taa'ee raawwatee lubbuu fi guyyaa itti faradamu eeggataa jira guyyaa lubbuun isaa bahu mee maal waaqayyo naa kana dhugaa bakka jirtu mee uumaa keenya kadhan dhugaa gara uumaa keenyatti haa deebi'u isa waan haaraa kan uumudha isa waan haaraa kan gochuu danda'udha malee wanti namni gurtu kullee mituun jiru dhugaa namni yeroo dhafin gammadaa waan barbaade gochuu danda'a hamaas raawwachuu danda'a tolas raawwachuu danda'a garuu inni yeroo hundumaa amanamaa ta'e waaqayyoodha waan ta'eef gara uumaa keenya gara rabbii keenya deebinu isin jechuun jaaladhaa guyyaa irraa kana maqaa isin dhufe amma guyyaa waan biraatiin walitti deemnutti eebbifamaadha guyyaa gaarii kana qabaadhaa bakka jirteetti lafa nagaa naa tura isin jechuun jaaladhaa fuulota koo.